Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya qophii ajaa'ibaatiin isinii qaba. Barri kenna barri bara Oromoo ta'aa jira fakkaatan beekamu dhiyeenyatti inshaallah waan gaarii waan bareedaa ta'e Oromoo biratti arganna jennee waan abdii qabnuuf gammachuudhaan haasaa kennatti seenna jechuudha. San durseemee barri bara ajaa'ibaati. Maaliif isiniin jedhee bara mootummaan mormituu fakkaatee hiriira yaammatu. Bara mormituun teettee akka mootummaatitti ajajju keessa jirra waraabbo. Ajaa'ibaa bara dur kan beeynu nuti hiriira kan yaamu warra mootummaa mormu, warra bilisummaa barbaadu, warra bakka akka aangoo sun achii kaa'amee kan biraa bakka bu'u barbaadamutu hiriira baatu. Zabana kana immoo rabbi dubbii faallaa godhee mootummatu hiriira koottaa naa bayaa maaloo mormaa. Kana jechuun maal jechuudha gaafa akkana galabbadhee ilaallu kan biyya bulchaa jiru hawaasa malee mootummaan mataa isaa gabroomadha jechuudha. Mootummaan hiriira yaammatu jechuun mataa isaa mootummaa miti. Mormituudha jechuudha inni uyyi mataa isaa. Biyyi mootummaan qabdu jechuudha. Akkamitti mootummaan mee kootu hiriira naa bahi isiin jaa ofiifuu teessorra jira. Mootummaadha maal morma eenyuun morma. Garuu rabbi faallaa godhuudhaaf bilisiginnaan ummata mormaa oolti halkanii guyyaa har'a hiriira jetti torbee dhufu hiriira baa jetti maali hiriira baa jetti nama isiin mormituu wallaalee jechuudha. Yoo hiriira wayyaanee yaamtu wayyaanetu biyya bulchaa jiraa jechuudha. Wayyaanee irratti daawwan jedha jedhanii gadi yaasan. Yoo girrisaa yookaan immoo abaa'oo afaa irratti baa jedhan gisee abaa'oo irratti mootummaa abaa'oo jedhamu irratti hiriira erganii jechuudha. Bara dhugaa jirutu kana mee dhugaa isinii hima. Mootummaa kamtu hiriira naa baa jedhame addunyaa kanarratti mootummaa rakka hiriira naa baa jedha. Inni mootummaadha kursiirra jira abbaan barbaade bahee bahuu dhiisee maal barbaachisa. Kana jechuun maal jechuun inni mormituudha jechuudha. Bosona jira jechuudha. Inni mataa isaa bosona jira. Fincila uummataaf barbaadaa jechuudha matammaan isaatu. Wayaa abiyyi dhaqolu bara abiyyi waan baay'ee argaa jirra. Bara abiyyi kana keessa bara mootummaan mormituu ta'e keessa jirra. Argite wanti kana sakoonse maali mootummaa sadii jiraachuu biyya san keessa mootummaa sadii inni tokko mootummaa bilisiginnaa inni tokko mootummaa abaa'oo inni tokko mootummaa wayyaanee. Mootummaan kun sadiinuu hiriira mataa ofii danda'ee barbaadan gaafa dubbiin itti jabaatte mootummaa amma biyya maqaadhaan biyya bulchaa jiru gaa hiriira yaammata. Guyyaa woboon barbaadde immoo wobollee kofii yaamatti guyyaa wayyaanii barbaadde kofii yaaman. So mootummaa sadiin buluu amanee jira jechuun mootummaan kunu. Osoo amanuu baatee maal naa godhaa jedhee hiriira isinii ba'a. Xiqqeenyaa barkun mootummaan biyya bulchu mootummaan teessorra taa'u tokko akkamitti hiriira jedha. Isumaayyuu hiriirri isaa hiriira dirqamaa barnaa ba'ayyuu odoo jedhe dirqama yoo hiriira san hin baane zayitiin argattu sukkaaran argattu ganda keessatti mattaawaqaan si hin ba'u kissii adda addaa yoo deemte ragaa suuraan guyyaa hiriira baatee isaa siin jedha barila faashina. Ragaan suuraa guyyaa hiriira ittiin baateessa yoo waan biraa dhabde. Hojii adda addaa seenuuf hojjetaa dhaabaa ta'uu qabda. Miseensa ta'uu qabda. Waan akkanaatti. Kun duuba mootummaa jedhama. Mee sunummaan namnummaan anamma kiyatti siyaasa beekamsinitti himaan jiru matama keessaniif gaafa madaaltan. Namni kun mootummaadha. Mootummaan akkamitti waan akkanaa godha. Mootii ta'uusaa akkamitti dagatte. Bar mootummaa jechuun mootiidha. Rabbii gaditti isatu guddaadha jechuudha bar aangoo. Garuu namni kun mootii ta'uusaa maaliin irra gaggadha maaliin beeynare? Innoo hiriira naa ba'a na gargaara jedha. Mee akkamitti mootiidha mootummaadha itti amanta? Maqaa miti mootummaan silaa. Gartee? So yeroo dhiyootti uummanni abaa'oon woboon haala ajaa'ibsiisaa amma deemaa jiru kanaan magaalota hedduu lakkoofsa fi jala galchanii daandilee gurguddaa hedduu qabatanii haala tasgabbii biyyattii haala ajaa'ibsiisaa ta'een oofaa jiran. Akka uummata Taalibaan sanitti warra Afgaanistaan argitanii warra amantii ofiitiif. Baay'izawee biyya achi keessa amantiin tokko qofa jira. Musliima qofa jira. Garuu mootu Musliima kanatti bakka lamatti akka qoodamu gochaa ture warri biyya alaa Ameerikaan. Biyyi Ameerikaan tuyxee duraanuu nagaan argattu. Haa ta'uuti akkasumatti cichanii qabsoo ofii haala bareedaa ajaa'ibsiisaa ta'een kutannoo guddaadhaan oofanii har'a masara keessaa ibsa kennaa jiran zana jedhanii ta'anii hawaasa ofii gammachiisanii jiran
kan qabsaa'e qabsoodhaan gaafa aangoo yaabbatte hawaasni si jaalata sitti mi'aallee qabsoon sun. Gaafa immoo akkanumatti akkuma biyyi sana odooma ergamtu abiyyi akkami beeytani? Abiyyi akkami beeytani? Sarratanyatu jira jedhu. Sarratanyaa mana namaa keessa hojjettu Itoophiyaatti yoo argitan. Sarratanyaan odooma mana namaa keessa hojjettu deemtee abbaa manaa wajjin walii galti wal qunnamti. Abbaa manaa wajjin wal qunnamtee kaatee maal gooti? Achumaan abbaan manaa isii qunnamee jennaan jaartii ari'ee isima jaartii manaa godhata. Ilaali sarratanyaa ofii jechuudha. Sarratanyaa ofii akka tasaa itti ulfeessee haadha manaa isaa ari'ee isima deebi'ee jaartii godhatee isiin sa'echi haadha manaa taatee haasofti jechuudha. Abiyyi akkasi. Wayyaaneen oduma akkana ergatta akkana argattu sarratanyammaan itti ulfeessee achumaan masaratti haftee jechuudha. Akkas abiyyi. Way ilmu sarratanyam wayyaanee ture. Qabsaa'een finne aangoo malee biyya homaatti fakkaatu jaalala hawaasa homaatti fakkaatu jechuudha. Kanaaf yoo biyya qabsooftee qabatte garuu irratti hadhooftee jaalala biyyaa jaalala hawaasa keetii agarsiifta. Garuu akkanatti sarratanyaa taate mana keessa odoo shaqqalattu yoo aangoo irratti baate hin danda'amtu jechuudha. Mee jaartii ilaala niitii sarratanyaa taateetiin achi booda madaamii taate ilaala. Akkatti si sarratanyaa darartu. Ila dhugumaa bara. Duraan sarratanyaa isaa turte ergasii immoo haadha manaa isaa yoo taate sarratanyaa achi booda qaxaramu akka malee dararti hin beektuuf waan keessa tarte san inuu yaadattu. Abiyyi akkasi sarratanyaadha. Waan keessa tarte san takka illee yaadattu. Waan takka akka waan bosona taa'ee qabsoo kana hadhaa godhee haala bareedaadhaan hidhannoodhaan achi seene itti fakkaata. Akka sarratanyaa ta'e sarratanyaarraa giiftii duree ta'e hin beeku. Inni Itoophiyaadhaaf giiftii turedha. Himmiyyee Itoophiyaadha. Isiniif galee dhugaan jiru immoo isa kana. Har'a taayee tokko dhageeffadhee intarvii taayee piraayim meediyaa irra godhe tokko dhageeffadhee shanee maa baaratu namichi jinniin akka ishee irratti dhoofte shanee abaaramee bakka jinnii irratti dhoofteerti. Kijiba hin jirre kana asiif laaqee asitti akka uummanni shanee jibbuuf burjaajesse. Akkas nu godhanii bara kennaa tokko fumaa nu hiisisanii duraanuma hojjechaa turanii maali yoo ima isaan abboo waan isaan tokko jillee dhaangan hawaasni kenna kana laaletta san burjaaja'uu jechuudha. Isinii galee kanaaf burjaajirraa tasa bilisoomsa biyyi kenna ni bilisoomti yeroo dhiyootti masara seennee alaabaa uummanni Oromoo jaalatanii akkatti firfirsaa deemna magaalaa keessa. Ila nullee biyya hambaa ta'e akkatti hinaasuuf nu gaafasan biyya abbaa kennanitti gallee akkatti urguufna alaabaa abbaa. Yoo barbaachisaa ta'e immoo gallee hidhannootti illee seenuu hin dandeenya boo waa takka uumamuu duuba nu deebisu. Si galee qabsoon biyya keessa qofatti miti jenneeti malee biyya keessaaf alaatiin gargaarsa adda addaa taasisnee hidhachiifne akka deeman taasisuuf malee jechuudha. Isinii galee kanuma isinii dhaamnaa daawwattoota hordoftoota keenya qophii irraa qabnu kana fakkaata akka odeeffannootti odoo hin taane akka yaadatetti kennine galatooma jiraadhaa Unready Adam Tuubii. Namoonni chaanaalii kiyya faarataata subscribe gochuu hin irraanfatina maatii kiyya ta'a viidiyoo kiyya immoo like gochuun dagatinaa nagaatti walitti deebina ishii.